Tole baga nagaadhaan dhuftee maqaan keenya jedhama eessaadhaa dhuftee waaqayyo waldaa kana keessatti maal siif godhee meerraa jalaan ati saba waaqayyoof dubbatu. Gaaddiseens gaanuun jedhama kanan jiraadhu ganda duwwaa lama kana dhugaa bawwaa'in caakootidha taansee waa'ee koodha lafa kanarratti waaqayyo gochaa minaa godhe nan dubbadha miicaa mana namaan ture saatii lamarra kan ta'u mucaa fudhadhee mana namaa sana miicaa olee yeroon galu akkuma nama guddaa hin kufte sakuftu bakka oomacha afaaniin daasee qabate nan bulee halkan saba nagaama bulte halkan saatii sagalirraa sakaasu hin daqqisiisa ture mucaan koo yeroo isheen irra baakaatu suutu medheen godhaa fedheen akkas mana kootti ol deebi'u mucaan koo hin jirtu of wallaalteetti achi kanaan booda seenaa koo maal taate yeroon akkas ofitti qabu hin jirtu harka seenaan qabee fayyamasa bakka akka bishaan keessaa nama wantoota bishaan lixxee taate bakka akkasumatti hin daqqisiisee iji ishee mimmaan calalaa afaan ishee ol ciniinee ishee nyaattee fixxeetti hospitaalatti mucaa kana fudhadheen fiigeettiin kaardii waan hin baasullee miti birriin tokko harka hin jiru achi hospitaala yeroo naqu abbaa dugda koo keessaa baarrii ol seenee abbaa dugda koo keessaa fudhatee hin beeku mucaa koo waaqayyo nama naa kaasee achi booda mana tokko tolseessistee gaggabdoodhaan jedhanii mucaa koo irratti bu'aan baabananii harka tokkoon immoo irratti guuru achi itti cimate kutaa daa'immanii seensisanii achirraa kana booda ammas ji'a tokko kutaa daa'immanitti yaalamte ICU kan jedhamu kutaa isa xumuraadha achiin galchan gaafa ji'a lammaffaa yaalanii dadhabanii obboleetti rifeerii siigoonaa hin dandeenyu baqqaatii gaggabdoon sumna ishee ol waan ta'e dhukkuba ishee natti himani baqqaa gaggabdoo san duwwaa natti dubbatu achi kana booda sister godee namti achi keessaa baay'ee wajjin siqaa ishee galtee yaaltee na fayyisuuf illee yaali isheen hin godhin hin jiru zayitii araaraafaa qabdi turte isatti goggooti bakka achi booda sisterii diimtuu tokko as kana lafaa minyaa kanaa beetti turte raajii kan jedhamu kadhannaa saatoo lafa sanatti geeffatte maal taanaan jetti turte sisteriin kun as keessa jiraachuu dandeessi guyyaa gaafa sanaallee gaafa dhufe gubbaa sanatti kadhatama iddoo kana miti iddoon kadhannaa ture guyyaa gaafasi Glukoosii fi tuubbaa aananii keessa jira ture ooyaan garatti uffisu hin jiru dhanni ishee mataama miillatti gogaadha ture namni karaa yoon baadhee karaarra deemellee namni narraa maqa qubanatti qabee ol agarsiisa namni kaan immoo du'aayyuu baatti jedha lakki du'aa miti waaqa akkan hin dogoggore na gargaari waaqa na gargaara harkana qabin jedha kanaa booda iyyuu bakka kadhannaa iddoo tokko iyyuu naquun jedhe nan murteeffadhee iddoo kana bakka isaan gubbaa sana fide raajinoo alaalatti ofirraa nan dhiyeessine mucaa koottaananii naa kadhatanii fudhadheen hospitaalatti nan deebi'ee nagalchanii achuma yayyamanaa baasinaan fudhadhee gara lafa sanaa dhaqee gararraa kanatti kadhatu ture yeroo isaan iddoo kana miti naa kadhatanii fudhee nan galee baadhadhee itti aansee ammas ture nan dhufe iddoo kanadha amma guyyaa gaafa sanaa gubbaa madasee naqee hin jiru iddoo sana manni cufaadha iyyuuti hoonaadha iddoon sun maanni iddoon kun maal ta'e namootatu maaf taatee siisteriin namni lakki mucaa kana qabadheen kadhannaa dhufee iddoo kana immoo kadhannaa ture yaanuu hin jiru amma immoo na wallaalee jedhe lakki gajjallaatti jijjiiramee naanoo taappellaa laalladhaa sagalee muuziqaa dhaggeeffadhee nan dhufe iddoo kana nan seene iddoo gara akkas dudduba koo kana nan taa'e kadhannaan gaafa jammaramuun nan kadhadhee mucaan koo taa'uu hin dadhabde baqqaanii ilkaan shoorri gahaa ol ciniinti ishee nyaatti iddoo kanatti yoo duute waaqoo si'a galatoomaa tokko rakkoon qabu egaa bakka na gargaari yaa waaqoo illee nan taa'e kadhannaan xumuramuu kee sa'aatii kadhannaa dhukkubsattootaaf kennan miti zimmee dheema mucaa koo fudhadhee namni waaqayyo akka sanaa kadhata nan dhufe gaafa nas waan godha wallaalanii achi booda maal jennaani akkasumatti goguduu ishee baadheen as kana dhaabbadhe waaqoo gara naa laaffisedhe lafa naqu tokko dhabeera bakka namni sinarraa goreera achi kana booda kadhatanii rifeerii ta'eeraan dadhaban hospitaala kana ennaani rifeerii waaqoo dadhabamiif hin jirani kadhatanii deebeenan taa'e bakka furmaanni tokko hin jiru kanaan durarra garuu kan ishee ol ciniinee iji ishee akkasumatti gogee hafe garuu furmaata guddaa jijjiirama guddaan irratti argee akka nama bishaan naa dhugu yeroo kaan immoo maankaa sukkaara keessa galchee ilkaan ishee gargar qabeenini waan keessa godheen bishaanii nan sokkisiisa malee of isheetii yaadee gootee liqimsatu turte achi booda kadhan waraqaa iyyataa nama barreessisee badhe nan geeffadhe ganda duwwaa lamatti fudhatanii deebanii qaxaroo naqaban gaafa qaxaroo sanaa gadhee dhaqu hin jiru waraqaan tikee unaan jedhan adan ofuma kootii taa'ee barreeffadhee nan geessadhe harkaa fuudhanii amma nan naqe homti tokko dawwallee masi waamna beenuu gali jedhu garuu moo sirkii koo hin fudhanne maal akkamittiin haa dawwalchisu sirkii koo hin fudhanne maaf ofirraa naa riitutu kana laaltanii mana namaa sogadaan namni soo bakka mana sana kaa'uu sodaate mana kiraas waan kaffalu nan dhabe maaliif hin jedhee nan gale bakka tikiste kan jedhamtu mana jiree sana siin dawwala beenuu gali naan jettee hojii ishee jammarattee beenuu gali naan jette nan bee waaqayyo baata akka namaa mini furmaata lafa sanarratti
waaqayyo waaqa raajii fiduu kaatu furmaatuma tokko naa godhi deemee qas dhaqee nan dadhabe yaa waaqa kadhannaa iddoon hin dhaqin hin jiru bakka furmaata nan waraqata xinnoo tokko irratti xoofii soffadhee nan dhufee dudduba koo kana naan ta'e namni waraqaa ittiin milikkita baatattanii jirtan kottaas baa jedhanii isaan sila manatti dubbadhee dhufee ba'uu nan sodaadhee miila koo hin dhiisitan ammallee nama aftaan jirtu jennaan nan be'ana nagaraa godhadhee nan be'e namni guutee jira iddoo kana nan be'e obboleetti tokko akkas kadhatanii natti dhufan malee iyyatas geeffannaan furmaata nan dhabe amma immoo mana namaa keessan jira furmaata nan dhabe namni na bakka mina kooltee kan jedhee maddoon qabu sagalee naa basaraa kun jedhee dubbachuu hin dandeenye imimmaanni na'uudhaan achi kana booda isaan ijaa isaanii dhuunfatanii haa ta'u akka isaan jedhan hin beeku takka turanii haalli keessa dabartee fi satamma keessa jirtu sitti ulfaachuu danda'a kanan dubbadhu jedhanii takka turanii baajanni ittiin mucaan guddattu haa ba'u jedhan isheenii jedhee sila dhaabbiittiin of argaa gaafa inni xinnoo turee jedhu lafatti of argee achi nan ka'ee achi lafa sanaa san ka'ee dhaqee iddoo koo taa'u anatti tolchatee lafa kana naan tolchate hin beeku achi booda lafa kana hin xumurame sagantaa gaafa manatti sinaan galee jedhu lafuma naan adeematee lafa innatu adeematee hin barre bakka naga gammachiisa kolfi na gochuu barbaada naaf hin galle bakka mannanni maallaan jedha yaa waaqoo karaarra na deema maanni akkas na godhu kun jedheen ciniin nadhee nan gale mana kootti as kana lafa kanatti dubbatame torban waan hin guunnedha ijoolleen gara dargaggoota 3-4 kan ta'anii qaxeranii dhufan silkii koorratti dawwalame eessa jirta ati mucitti shebaara laasdii taate shebaattuudha haadha mucittiidha naan jennaan nuun jedhee bakka fincaan shellotu duraan dursanii na dawwalan irraa kakaasee maal kanan itti qayyaru kan hin qabaatin maaliif manatti cufee miicaa deemee miicee fidee jiraachisuuf hin dandeenye achitti goondaatti namuu danda'a raajiin namni waaqayyo arganiiru waan hin baadhu goguduudha mataa kaasee amma miillaatti harki ishee kun goggogaadha quba ishee kana keessaa akkas baasuuf illee hin iyyitee baasuuf iyyuu hin danda'u namni humna qabbaqaa hinuma gosse achi naan kaasan ture mana gaanii ijoolleen kun nan ciigaanii nan ajeeffanne natti dachaanii mucaa sana iddoo isheen ciistutti ilaalanii naan illee gidduutti na qabatanii mucaa kee baadhadhu as kana taa'edhanii na waraabanii na sobsiisanii kana jedhanii waaqayyo amma isaan natti nammanii na attaasaan suni waaqoo nama keerra raajii sana jirtaate dhugum lafa kanarratti dhaakoo hiikedheen naqe waaqoo numa naa xumurteen jedhanii nutu sii jira iyyaaddee bakka naan jedhanii marsa tokkoffaa birrii 15,000 mucaa kooti laatanii achirraa bakka gaafa marsaa lammaffaa firaashii sanirra ciisu algaa libsiseen uffattu guuranii marsaa lammaffaa hin fidanii akka kanatti waaqooyidhaaf lafa kanarratti maali mana namaa dhaqee biddeena naa laadhaa jechuuf nan saalfadhaa maaliif nama hojjetee hin qubne guyyaadhaan manatti deebi'ee mucaan koo waggaa 3 utuu adeemtu kan isheen ciistee waggaa 2 qabatteetti kun ciisuun ishee amma kana keessatti mucaa kana baadhee yoo hin deeme namni narraa uffa keessa namni dhukkubni waan namatti darbu fakkaata itti fakkaata garuu waan darbu miti ishee matu hidhatee ciise malee namni alaalatti narraa fakkaata mana isaa yoo naqallee miti karaarraa narraa jallatamaa adeemu mana namaa dhaqan jira siister mirat kan jedhamtu bichaadha gandarraa hojjette kittibaata pooliyoo mucaa ijoollee dhaadhaatti kanarraa na barte ishee duwwaadha kan ofirraa nan fageessine bakkeetti isaan iddoo kanatti isaanii namni ishee kan narraa of hin fageessine ishee duwwaadha mucaa koo duutu kanallee ofitti qabdee baatti annarraa nan ciigane ishee duwwaadha kanan dubbachuu barbaadu ittaansee mana isheetiin dhambinaa kan ittaansee bakka booda miicaa mana namaatti yoo naqe guyyaa tokko nan naqe bineensa akkasitti nammeene eegi bakka kana booda maali naaway warri manaa ammoo mucaa manatti dhiistee miicaan deemette buddeen mana namaatiin toosha jettee manatti cuftee deemta taanaan fudhattee baata mana kiraatiin si baasanaan jedhu lafa naquu akkas jechuu miti isaan akkeedhaan waaqoo fayyaa isaanii kan kennu iddoo kaan immoo birrii narraa fudhatanii arra narraa fudhatanii bornaaru maaliif waan mana isaanii keessatti gatee baqachuutti fakkaata waan qoonqoodhaan baddalame wayini mucaa sanatti dhiisee iddoon ciisutti hafuutti fakkaata akka kanatti ta'u waaqayyo naa laaffisee iddoo sanan jiraadha maddoo gibbii obbo Taarikuu jedhama ganda duwwaa lamarraa hin fagaatu akkas garana bakka waaqayyo dinqiin naaf hojjete lafa kanarratti illee waan guddaa naaf hojjete lafteen hin naqin hin jiru garuu lafa kanarratti waan guddaa naaf hojjete ittaansee kan waaqayyo as kanatti furmaata naa ta'e laphee kiyyarraa akka malee na rukuta onneen koo akka fayyaa gadaasii jedhii oolfate baay'ee na darbata ture narraati obboleessi tokko akkasii hospitaala Finfinnee irraa hojjeta achi barumsaa fi kaambaasii kana seenee jira iddoo kanatti ol barree achi gara manaa dhufee onneedhaan obboleetti jedhee achirraanii yeroo gattaa'u onan kaa'uuf hin beeku nan kufa halkan guyyaa fayyaa koon oolee halkan hin ciisu halkan du'aa kun sa'aatii 8-7 irraa kan inni na qabatu lafa kana nan dhufe ittaansee
achi warri isin dhukkubu kottaa as baa jennaan nan be'e maali obboleetti jennaan na dhukkubaan bakka dhuga baatii ma fudhadhu kotteedhanii bakka guyyaa sanaa kee dhukkuba tokko hin argine nagaa koon ciisee bula nagaa koodha kan hin ciisee bula mucaan kollee furmaata argattee jijjiirama guddaa qabdi amma waaqayyo haa galatu ittaansee kaniin dubbadhu warri as kana dhuftanii namni waaqayyoo yeroo as kana dhaabatee tajaajilu haa ta'u maaliif hin qoosinaa akka malee hin qoosinaa lafa miila sodaatiin iddee kana hojjedhaa miila sodaatiin dhaabbadhaa waaqayyoon gadi jedhaati ofirratti ulfina isaa eeggadhaa nama kana safeeffadhaa ulfina kennaafi hin jedhaani. Gooftaan harka walitti buusa gooftaan galata isinillee dhiyeessaa. Gooftaan si'aatti suusa si gargaaree gooftaa kee biraadhatiin bara baraan dhugabaatu isaa ta'ii loori.